Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri onkoloolessa 19 bara 2016. Qophiileen keenya har'aa tibbanaaf malli jireenyaa tartiibaan qophaa'anii jiru. Oduun har'aas waan Oromiyaan keessa oole quba nu qabsiisa. An lalisee Odaajootii amma gara oduu har'aattan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa Hannaa Basaawaq jiraati. Warraaqsa Oromoo bifa adda addaatiin jabaatee itti fufee jira. Mootummaa Wayyaanes akkuma kanaan dura murteeffate warraaqsa Oromoo dhaamsuudhaaf maloota jiran hundatti fayyadamaa jira. Haa ta'uti ilmaan Oromoo roga adda addaarraa wal ijaaranii warraaqsa isaanii finiinsaa akka jiran beekameera. Ilmaan Oromoo iccitii isaanii dhofkatanii bakka adda addaatti tarkaanfiif aleellaa fudhachaa akka jiran beekameera. Maddeen keenya akka eeranitti yeroo ammaa kana bakkoota garaagaraatti tarkaanfii lukkeewwan Wayyaanee fi caasaalee Wayyaanee irratti fudhatamu jabaatee itti fufeera. Humnooti Wayyaaneef ergamanis ifatti baanii uummata keessa socho'uutti hin jiran. Yeroo isaan uummata keessa socho'an yeroo humni waraanaaf tikaa naannoo sana keessa socho'u. Haaluma kanaan kan wal qabate dhaamsi nu ga'e akka hubachiisutti ilmaan Oromoo waan qaban hundaan qabsaa'otaa fi warraaqxota ilmaan Oromoo biyya keessatti wareega baasaa jiraniif akka birmatan dhaamsa dabarsaniiru. Karaa danda'aniin maallaqa meeshaa beekumsa malchiisu akka arjoomaniif illee qabsaa'onnii fi warraaqxonni Oromiyaa keessatti socho'aa jiran dhaammataniiru. Gama kaaniin labsii yeroo otoo isaan hin daangessin barattoonni Oromoof qeerroon akkasumas uummanni Oromoo karaa iccitewaa ta'een hojii isaanii itti fufanii jiran. Sababa kanaan yeroo ammaa kana diinaa fi lukkeeneen diinaa sodaadhaan guutamanii akka jiran beekameera. Haala kanatti kan baarage Wayyaaneen immoo tooftaa fi daandii ilmaan Oromoo kana ciruudhaaf waan qabu hundatti fayyadamaa jira. Keessaayyuu iccitii ilmaan Oromoo argachuuf uummata Oromoo jumlaan hidhuutti akka jabaatee jiru beekameera. Kanaan alas ilmaan Oromoo akka tasaa daandii irratti qabuudhaan moobaayila isaanii akkasumas qabeenyaa fi yaadannoo isaan qaban harkaa fudhatanii hidhaatti darba akka jiran beekameera. Kanneen moobaayilaa ammayyaa qabatan immoo moobaayilli isaanii jalaa fudhatamaa akka jiru odeessi nu ga'eera. Waraanni Wayyaanee Oromiyaa keessatti socho'aa jiru gocha shiftummaa isaa bare haalaan ammeessa akka jiru beekameera. Namoota halkan manatti seenanii saamuun qabeenyaa adda addaa fudhachuu fi shamarran gudeeduunis haalaan ammaate akka jiru beekameera. Keessumaa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa kanneen kanaan dura fincilli keessatti gaggeeffamaa ture kan akka Shaashamannee, Adaamaa, Amboo, Naqamtee, Jimmaatti yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo jimlaadhaan hidhuun itti fufee jira. Kanaaf fashalsuufis ilmaan Oromoo maloota garaagaraa tolfatanii akka warraaqan qeerroon dhaamsa dabarseera. Magaalaa Sabbataa keessaa gara ilmaan Oromoo 2,000 ol ta'an hidhamuu isaanii kan beekamu. Caasaa Wayyaanee mataa isaatiin nama 1,000 hidheera jedhee ibsuunsaas kan yaadatamu. Oduun nu ga'aa jiru akka hubachiisus magaalaa Amboo keessattis fincila ilmaan Oromoo guyyaa kaleessaa gaggeessaniin kan wal qabate namoonni hedduu hidhamaa akka jiran beekameera. Barattoonni qabsaa'onni akkasumas qeerroon Oromoo naannoo san jiran adamfamaa kan jiran yoo ta'u Wayyaaneen immoo galgala socho'uu akka hin dandeenye beekameera. Qeerroof humni ittisaa uummataa naannoo san jirus tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaatti fufee akka jiru beekameera. Barattoonni yuunivarsiitii Walaayittaa Soddoo dhalootaan Oromoo ta'an 4 immoo guutumaan guutuutti barumsarraa ari'atamuun isaanii beekameera. Barattoonni 35 yeroo ammaa kana manedhaa keessatti dararamaa jiru. Akkasumas Oromoonni yaalaa fi hospitaala wayitaa deemanitti naannoo sanarraa hidhuunis itti fufee akka jiru hubatameera. Oduun gama Oromiyaa lixaarraa nu ga'us akkasuma duulli Wayyaanee jabaachuu fi fincilli uummataas wal qabatee adeemaa akka jiru hubachiisa. Yeroo ammaa kanatti dargaggootiif jiraattonni godina Wallaggaa ba'aa aanaa Kiiramuu keessaa hidhamaa akka jiran hubatameera. Keessumaa gandoota tokko keessaa lakkoofsaan namoonni 70 ol ta'an hidhamanii akka jiran hubatameera. Gandoota caffee soorummaa guddina jireenyaa fi margaa jireenyaa jedhaman keessaas namoonni hedduu akka hidhaman beekameera. Poolisoonni fi lukkee Wayyaanee naannoo kana keessa socho'anii uummata hiisisanis gochaa kanarraa akka dhaabbatan humni ittisa uummataa naannoo san jiru hubachiiseera. Gochaa kanarraa yoo dhaabbanne tarkaanfiin keessa deebiin hin qabne akka irratti fudhatamu humni kun hubachiisee jira.
Godina Baalee aanaa Saawwenaa magaalaa Miicaa keessattis dargaggoonni Oromoo 70 ol ta'an hidhamanii wareega guddaa baasaa akka jiran beekameera. Wayyaaneen dargaggoota Oromoo kunneen halkaniif guyyaa tumaa akka jirtu batameera. Haala kanaan qeerroon gara 150 ta'an immoo bosonatti galuudhaan qabsoo hidhannoo gaggeessuuf murteeffataniiru. Qeerroon kunneen akka dhaammatanitti murtiin isaanii inni jabaa qawwee fi meeshaa qaban hundaan diina loluu waan ta'eef uummati isaa wajjin dhaabbatee deeggarsa akka isaaniif godhu hubachiisaniiru. Gama kaanii wayyaaneen koomandi poostii baafatteen uummata Oromoo fi cunqurfamtoota biyyattii keessa jiran ukkaamsuudhaaf sarara bilbilaa haaraa labsuu ishee hubachiifteetti. Uummati karaa sarara bilbilaa tolaa kana odeeffannoo akka kennuufis gaafachaa akka jirtu batameera. Koomandi poostichi labsii fixiinsa sanyii Oromoo kan hojiitti hiikuu fi qaccee karoora fixiinsaa qopheeffatee waan jiruuf sanarraa of eeggachuun barbaachisaa akka ta'e himameera. Haala kana keessattis ilmaan Oromoo akka qooda fudhannee fi gochaa wayyaaneen kiyyeessite kana hunduu beekee akka irratti dammaquu fi akka fashalsu dhaabsi darbee hubachiiseera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Kora uummataa waliigaltee fi wal hubannaa Oromoo cimsuuf qophaa'e The Conference for Oromo National Consensus. Waldaan ogeessota seeraa Oromoo idil-addunyaa International Oromo Lawyers Association kora seena qabeessa tokko onkoloolessa 22 fi 23 bara 2016 biyya United Kingdom magaalaa Londonitti qopheessee jira. Kora guyyoota kunneen sa'aa 9 waaree duraa hanga sa'aa 5 waaree booda adeemsifamu kanarratti kanneen dhimma Oromoo nu ilaallata jedhan bakka buutonni dhaabbilee siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo hayyoonnii fi falmitoonni mirgaa irratti argamanii warraaqsa ammaan kana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi dhimmoota bu'uuraa fi kan kana fakkaatan irratti yaada dhiyeessuu mariinis ni gaggeeffama. Kanaaf Oromoonni waltajjii kana irratti hirmaachuu dandeessan irratti argamuudhaan qooda akka fudhatan affeeramtaniitu. Bakki The Resource Center 356 Holloway Road N76PA London UK. Waldaa ogeessota seeraa Oromoo idil-addunyaa. Qopheessitoota reediyoo madda olaabuu galatooma hireenaa kennitan kanaa fi asumaan isaansee guutuu Oromiyaa keessatti maatii gaddi laalessaan waggoota lamaan dabran kanaa fi walduraa duubaan itti gale hundaafuu gadda onnee kiyyarraa ka'ee isinii ibsuu fedhaa. Isaanis aansee gooftaan jajjabina isaa isiniif haa kennu. Gara ergaa kiyyaatitti yoo deebi'u obboleessa kiyya Bayaan Aadam Tomtoomoo nama jedhamu nama maannaa kiyya ta'e mana hidhaa tureera. Mana hidhaati ba'uu isaa dhaga'ee isaa kanas yoo namni beektan yookaan argitan jiraattan karaa reediyoo madda olaabuutiin ergaa akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafadha. Kabajaa Oromummaa amaanaa Oromummaa isinitti haa ta'u. Nagaatti. Qophii tibbanaa. Ji'oota 11 darban keessa Oromiyaa fi Oromoon waraanaan bulaa turani. Erga torbee lamaa asii kaasee immoo labsiin waraanaan bulchuu kun bal'inaan bahee biyyittiin jala jirtu jijjiirama qajeelaa fiduu akka hin dandeenye keessummaan keenya Profeesar Dr. Asaffaa Jaalataa kaasanii turani qophii keenya darbee keessatti. Har'a immoo itti galmi fincila xumura gabrummaa ammaa kun maal ta'a ka jedhuun uf xiinxaluuf deemu. Nu wajjin turaa dhaggeeffattoota keenya. Dr. Asaffaa mee itti fufname? Fincilli diddaa gabrummaa bara 2005 kan labsame otuma jedhu bakka irra ga'u kana ga'eera. Hanga bakkoota tokko bilisoomsuutti ga'eera. Qabsoon bilisummaa amma deemaa jiru kuni galiinsa haga kamitti ta'uu qaba jettanii amantu isin Doktor? Ani waan ani jedhu waan Oromoon biyya keessaa jedhu himan. Maaliif galiisaas maal akka ta'e akeekni isaas akka maal akka ta'e ol'aansoon Oromoo biyya keessatti jiru qeerroon uummati bal'aan himaa jira. Tokkoffaa mootummaa Tigireen nun bulchitu jedhan. Kun murteessaadha. Abbaa biyyaa taanaa jedhan. Mootummaa qabaachuu qabnaa jedhan. Fedhii keenya ofii keenya eessifannaa jedhan. Warratti nuti taphattu warra akka risaa yookiin akka rimmaanu keessa teessee nu nyaattu ofirraa baafnaa jedhan. Ofiin of bulchinaa oo jedhanii hiree keenya ofiin murteeffanne mootummaa sirna keenya calaqqisu. Mootummaa aadaa keenya calaqqisu. Mootummaa dimokraataa yookiin gaazexeeriyaan dimokiraasii ta'u godhannaa jedhanii
galiinsaa kanuma isaan ofiisanii nuti bakkeedhaan waan nu qabnu galiinsaa lafa kaa'anii jiru yoo namni jala deemee dhaggeeffate ijoolleen Oromoo namni guddaan jaarsoliin kan isaan jedhan kanuma galiinsaas ifaadha jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko immoo biyya alaa kanatti warri waa'ee hiree ofii murteeffannaa warri yaadan jiru garuu Oromoon iyyuu abbaa Itoophiyaati eessa dhaqa warri jedhan yaada kaasantu jiru iyyuu faallaa kan biyya keessaa biyya alaa kanatti jechuu barbaadeen. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'uu danda'a. Namni barbaade wallaansoo Oromoo gara jaallatutti harkisuu danda'a. Garuu uummati Oromoo biyya keessaa akkas hin jennu. Nuti abbaa biyyaati biyya keenyattidha. Lafa keenya namni gurguratu namni nurraan fudhatudha. Afaan keenyaan aadaa keenyaan mootummaa mataa keenyaa ijaarrachuu qabnaa jedhan. Kanaaf namooti warri akka jedhan tokkoffaa warra waa'ee sirna koloniyaalizimii maal akka ta'e kan hin beekne yookiis immoo ofittoota yookiis immoo warra dhimma mataa isaanii yaada mataa isaanii calaqqisan warra wallaansoon biyya keessa jiru kan akka gaariitti xiinxaluu kan hin dandeenye hawwi isaanii fi yaada isaan qaban akka isaan wallaansoo Oromootti ilaalan hubannaa irratti kan hin hundoofne warra Oromoon hin booji'amne koloniyyuu hin taane jedhanii warra yaadan warra akkasii kun durumaa kaasee wallaansoon Oromoo yeroo dhalate kaasee hin jiru warra akkasii garri kaan OPDO ta'anii garri kaan IHAPA ta'anii duruyyuu garri kaan Meeson ta'anii ammallee warruma akkasii kanatti deebi'ee of fooyyessee warra Oromummaa jibban Oromummaa dhaga'uun barbaadan warra akkasii kan isaan uffatanii fiigan ilaalcha Itoophiyummaa kun maal agarsiisa waan namni biraan difaayinii godhe Oromoodhaaf wanti warri Oromoo bituu barbaadan Oromoodhaaf ilaalcha isaan qaban isaan gammachiisuudhaaf waan haasa'amu malee ilaalcha Oromummaan calaqqisu. Oromummaan fedhii Oromoo karaa Oromoo ilaaluudhaan waan Oromoon barbaadu ilaalcha Oromoodhaan hubachuudhaan fedhii Oromoo akka Oromoon barbaadetti hiikkatanii akka Oromoon barbaadetti hojiirra oolchuu. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon nama biraa jibba jechuu miti. Oromoon nama biraa ofirraa ari'achuu miti. Oromoon waan namni irra fidee kaa'een fudhatu. Kanammoo kan inni ittiin gochuu danda'u ilaalcha Oromummaa, ilaalcha aadaa isaatii, ilaalcha afaan isaatiin hojjechuudhaan kanarratti warra isa fudhate isa galee wajjin hojjechuu danda'a. Kana malee warri Itoophiyummaa jedhan, warri mootummaa Itoophiyaa jedhan, waan isaan barbaadan warri Xaqilaa Gizaatii yookiis immoo gandatti Oromoo irra jedhanii waan isaan yaadan fedhii Oromoo wajjin hin deemuu sirna ilaalcha koloniiti. Warri sun illee warra yaada koloniidhaan mataan isaanii hidhamee cabee warra Oromoon humna qabaatee ofiisaaf fedhii mataa isaatiin murteeffatee akka jaallatetti buluu danda'a jedhanii warra ofitti namanne warri yaada isaanii laafaa waan rakkoo ofii isaanii mataa isaanii qaban uummata Oromoo irra kaa'uu barbaadu wallaansoon Oromoo kanaaf hin calqabne kan inni calqabee uummata Oromoo fedhii mataa isaatii ofii sana murteeffatu ta'ee namni tokkollee murteessuuf hin danda'u keessumaa warri ala fiiganii waan akkasii odeessan kun utuu dhiisanii yaada gaariidha jedhee gorsa isaaniif kenna. Wayita halagaa faana mari'atu Oromoon akka dhuunfaattis deemee mari'atu namni akka tutaatti akka gareettis wayita mari'atan yoo xiqqaate wanti qabatanii deemuu danda'an maal ta'uu qaba dhimma Oromoo kan sharafsiisuu hin dandeenye hundinuu akka tutaattis akka dhuunfaattis wayita haasa'u halagaa faana adiis haa ta'u warra Bashaa ollaa keenya warra jiran biyyoota adda addaa faana wayita haasa'an qabxiin isheen dhumaa ishee xiqqoon maal ta'uu qaba Oromoon kan wayita haasa'u amma fakkeenyaaf dhimmitoota qabsoo Oromoo kan aktiivistootaatti wayita gadi bahanii waa'ee qabsoo kana biyya keessa deemu waggaa haasaan wayita adii fi warra Habashaa bira haasaan immoo Itoophiyaaf warri boo'an jiru akka dhaaba siyaasaattis jiru. Itoophiyaaf kan boo'u hedduu jira faranjiin hin boo'a dhaabbileen Habashaa hedduutu boo'a Oromoo keessaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduu Itoophiyaaf boo'a Oromoof namni boo'u garuu nama xiqqoo. Kanaaf qabxii akka walii galaatti Oromoon kan isaan waliin qabatanii deemuu qaban wayita Orma faan haasaan maal ta'uu qaba jettuusin? Warri biyya keessaa warri Oromoo activist networking warri wallaansoo kana deebisaa jiran dubbii kana fitaniiru uummata Oromoo fitaniiru maal jedhan Tigireen nan bulchitu tokko abbaa biyyaati nuti dhimma keenya ofii keenya murteeffannaa nama eenyu tokkollee hin tunnu alagaan tokkollee hin tunnu kan wajjin wal lolaa jirru sirna kolonii sirna cunqursaa jiru ofirra dhagatuudhaaf lolaa jirra jedhanii uummata warra kaanillee ofitti qabanii Amaara dur waa'ee Oromoolee dhaga'uun barbaanne biyya Amaaraa keessatti jiru. Amaara biyya Oromiyaa keessa jiran ammayyuu taanaan rakkoo guddaa qabu Oromoo wajjin dubbachuun barbaadani keessumaa Amaarri biyya Amaaraa keessa jiru wallaansoo Oromoo kana duukaa ka'e. Namooti baay'een illee warri Oromoo dur jibbanii Oromoon akkasii jedhanii waan Oromoo kana fudhatanii ka'aniiru. Waan namatti
himu warra ala jiran kanatti waanuma Oromoon biyya keessa calaqqisuudha. Waan biraa hiikanitti fiduun irra hin jiru. Wallaansoon biyya keessatti loogaaneensaa yaadisaa ilaalchisaa akka gaariitti bishinaan lafa kaa'amee jiru warri ala jirru isa gargaaru calaqqisuu malee waan biraa haaraa sinnee keessa kaa'uun nurra hin jiru. Akka barbaannetti hinnee iddoo adda addaatti calaqqisuun nurra jiru. Dhaggeeffachuu jala deemuu waan biyya keessa hojjetamaa jiru jala deemuu kan irratti olii gallu. Uummati sun gargaaramuu qaba warra ajjeefamuu qabu jarri kun haqa namaaf du'aa jiranii sooshaal jeestisii dhugaadhaaf du'aa jiranii demokiraasii sirriidhaaf du'aa jiranii nama hundumaallee warra rakkate protektii eegaa jiranii akka isaan waan tokko hin taane nama biyya Oromiyaa keessa jiru nama tokko illee akka utuu hin tuqin nagaan eegaa jiranii waan isaan godhaa jiran kun sirriidha. Kanuma fudhannee biyya lafaatti gadi baanee haasofne kanumatu sirriidha. Kanaafitu biyya lafaayyuu wallaansoo biyya keessa deemaa jiru kana sirrii jedhanii deeggaraa jiran. Waan isaan kaasan kana fudhachuudha malee waan haaraa finnee waan tirbii Oromoo borcinuuf waan tokko illee hin jiru. Tu wanta biraatti dabaluu dhiifne gaarii natti fakkaatanatti. Tole gara xumuraa jirra. Qabsoon ammaa kun keessattuu ji'oota 10 darban kana keessatti kan fooyya'uu qabu seettanii kan sammuutti isin dhufeeru yookaan otoo akkas ta'ee daran shaffisiisuu danda'a daran dafee galmaan ga'ee gaaga'ama lubbuu fi qaama Oromoorraan ga'uu hir'isuu danda'a ka jettan iyyaan yookaan tooftaan otoo akkas ta'ee jettanii kan yaaddan jira? Tokko jaarmaa biyyoolessaa yookiis immoo national organizational capacity Oromoo ijaaru baay'ee murteessaadha kun. Oromoon yoo jaarmaa qabaate qawweellee abbaa federaa fudhachuu danda'a. Yoo ol duukaa deemee oliin mari'atee waa hojjete waan goone hin qabu. Kanaaf jaarmaan murteessaadha. Oromoo activist networking jaarmaa baay'isanii jabeessutu irra jira. Jaarmaan kun immoo karaa poolitikaas, karaa dinagdees, karaa militariis, karaa aadaas irratti hojjetamuu barbaachisa. Itti aansee uummata biraa, uummata nagaa barbaadan, uummata demokiraasii, jastisii barbaadan hundumaa ofitti hammachuudhaan ofitti qabee gara fuulduraatti socho'u. Maaliif uummata Oromoo uummata guddaa waan ta'eef, uummata aadaa qabu, uummata demokiraasii waan beekuuf, uummata biraaf illee akka isaan bilisa ba'an gargaaruun dirqama isaati. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa mootummaan shororkeessaa kun biyya Oromoo keessatti hundaa'ee jira. Mootummaan kun yeroo diigamu Oromoo irratti dirqama guddaatu dhufaa jira. Institushiniin biyya lafaallee biyya Oromiyaa Finfinnee keessatti ijaaramee jira. Jaallatanii jibbees Oromoon dirqama guddaatu irraa eegama. Humna isaa jabeessaa, irree isaa jabeeffachaa biyya isa kana keessatti nagaa fiduudhaaf uummata warra kaan gargaaruudhaan akka isaan isa duukaa dhaabbatan gochuudhaan akka namni tokko illee isaan ittiin buune gochuudhaan kan inni tuquu irra jiru. Warra galtuu Oromoo keessaaf warra immoo biyya Oromoo ta'anii Tigreedhaaf hojjetanii mootummaa Tigree hojjetanii uummata Oromoo miidhan isaan irratti xiyyeeffachuudhaan risaa fi rimma warra isa saaman of keessaa buqqaasaa uummata kaaniin eeggannoo gochaa irree isaa jabeeffachaa gara wallaansootaa gara fuulduraattiidha. Achirraa ka'ee mootummaa isa barbaachisu ijaaru isa keessaas kan ba'an haa ta'u alaas kan itti dhufan haa ta'u warra sirna demokiraasii hin barbaanne warra haqa hin barbaanne warra lafa namaa saamanii horii Oromoo saamanii yeroo dhiyootti sooromuu barbaadan warra dhiiga Oromoo irra dhaabbatanii fedhii mataa isaanii guuttachuu danda'an hundumaa baree of eeggachuudhaan akka kana duraa kun Oromoodha jedheetu hin gowwoomin Oromoo fakkaatee mukaan qabanii muka muru warra isa muran hundumaa of eeggachuudhaan diina alaallee ofirraa eeggachuudhaan tokkummaa isa jabeessee irree isaa jabeessuudhaan ol duukaa socho'uu qabaa. Waanuma amma hojjechaa jiru irratti guddisee hojjechuudhaan wallaansoo isaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu irra jira. Mo'uudhaaf itti dhiyaachaa jira. Mo'icha isaa kana hojiirra oolchuudhaan akka namni tokko illee mo'icha isaa sana immoo jalaan fudhan. Fakkeenyaaf baay'een bilisa ba'anii bilisa alaabaa qofaa ta'ee hafa. Wallaansoon Oromoo alaabaa filaag indipendentiitu hin ta'in bilisa isa dhugaa isa uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo barattoota Oromoo hojjettoota Oromoo aangessee akka isaan mootummaa mataa isaanii ijaarratanii yeroo barbaadanitti ofirraa buusanii mootummaa fooyya'aa ijaaruu akka isaan danda'an isarraa qofaatu hin ta'in gara fuulduraatti yaaduudhaan fakkeenyaaf amma mootummaan akka Eertiraafaa mootummaan akka Tigreefaa duula mo'aniiru garuu dhugaadhumatti mootummaa sirrii ijaarrachuu hin dandeenye. Oromoon kanarraa barachuudhaan diina isaa cabsee mootummaa gadaa fi sirna siiqqee calaqqisuu ijaaruudhaa fi ammaa kaasee hundee isaa irratti hojjechuutu irra jira. Ofii isaa dhiisii naannoo Hoornoof Afrikaa keessatti iddoo guddaa fiduu danda'a. Uummata biyya lafaafillee uummata rakkachaa jiraniifillee fakkeenya ta'uu danda'a. Kanaaf ilaalcha keenya gara Oromummaatti deebifnee
wallaansoo biyya keessatti jiru akkamiinsee iddoo ga'u ofirratti hojjechuun nurra jira waan dhaggeeffattanis galatoomaan jedha. Dr. Saffaa Jalataa Yuunivarsiitii Teenisee irraati. Bifaadhaa Dr. Galatooma. Atis obboleessu baay'ee galatoomii hojii guddaa hojjechaa jirtu waan isin hojjettan kun waan salphaa miti uummata dammaqsuudhaaf beeksisuudhaaf hojii kanatti jabaadha harka ol qabannee dubbii uummata keenya gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisnuu fi halkan guyyaa hojjechaa jirtu galata keessan bilisu. Dhaggeeffattoota keenya isinis waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatooma jenna qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra. An Dassuu Dulaati. Uummanni Oromoo warraaqsa guddaa keessatti akka argamu beekamaadha. Qabsoon kun immoo qabsoo Oromoo waggootaaf adeemaa ture gara xumuraatti kan dhiibaa jiru akka ta'es kan hubatamu. Haala ammaa keessa jiru kana keessatti mootummaa wayyaanee Oromiyaa guutuutti dhuunfatee labsii yeroo hatattamaa baasuudhaan ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman ajjeesaa kumootaan immoo mana hidhaatti guuraa jira. Haala kana keessatti Oromoonni maal gochuu akka qaban marii kanaan dura qophii mala jireenyaa keessatti eegallee obbo Aliyyii waliin itti fufna. Mariin keenya qophii sadaffaa fi inni xumuraa kunoo dhiyaateeraatti dhiyaadha. Yeroo akkanaa keessatti miidiyaan Oromoo miidiyaan gahee isaa qabaata waan hojjetu kan lafa taa'ee jiru. Yeroo rakkinni bifa adda addaa Oromoo irra jiru akkasii keessatti gahee miidiyaa Oromoo kan dantaa Oromoo irratti fokas godhanii hojjetan maal fa'aa ta'uu qaba? Yeroo ammaa tokko waan jiru uummataa dhiyeessu. Miidhaa Oromoo irra gahaa haga danda'ametti funaananii namni martuu warra miidiyaa callaa miti namni kun waan illee funaanee addunyaa illee akka beektu uummanni Oromoo illee akka beeku godhu. So rakkoo kenna hin beeknaa jechuudha. Lammaffaa rakkoo qabnu kanaaf waan hiikaa ta'u namoota dandeettii eriyaa sanii qaban soqaniit uummataa fala akka ta'an. Rakkoo akkanaa kanaaf ka militeerii akkana furama, ka dinagdee akkana hima, ka siyaasaa akkana furama, istiraatejii uummata Oromoo baasu kana akkana jedhaniit namoota dandeettii qaban namoo argan dunta nama dandeettii qaban dhiyeessanii akka isaan waan san uummatatti qabaasan godhu. Kun ammoo warri miidiyaa wanti guddisee of eeggachuu qabu yeroo ammaa waan kijiba ta'e waan hin taane waan uummata Oromoo waliin buusu waan kaan qaqqabee kaan ol qabu waan akkasii kanneen irraa fagaachuu. Haga danda'ametti sensitiivii ta'u yeroo ammaa yeroo namni hedduun dhumataaru gandamaratti daa'imman hawwatii dhumattu kanaaf waan dhiyeessan kanneen haga wayii hin jiraamne waan si dhagahamuu fi waan itti aartee fi maalii kanneen keessa kan keetii qabu maaliif rakkoo gugurdaa harkaanu qabama qeetu gubataara namatu dhumataara rakkoo adda addaa waan jiruuf jecha haga danda'ameen namni martu personal problem isaa rakkoo isaa ka hinaaffaa haa ta'u ka maalii haa ta'u akka namaatiin namni rakkoo adda addaa qaba hinaaffaa ta'u waan adda addaa qabu kana haga danda'e liqimsu maaliif we have to look at the bigger picture. Rakkoon guddaa harkaanu qabu bilisa ba'uu dhiyaanneerra fokasiin kenna bilisummaa ta'uu waliin taane. Kanaaf haga danda'ametti waan rakkoo ta'e xiqqeessu waan solutionii ta'u baay'isu akka namni adda addaa participationii dabale already participationii baay'ee dabaleera amma Oromoo keessatti qooda akka namni baay'een fudhatu godhu nama dandeettii qabu gara hojiititti akka puushii godhu nama dandeettii hin qabne ammoo bakka hojii irraa akka gadhiisan gara puushii godhu eeriyaa Oromoon tuqee hin jirre amma fakkeenyaaf waa amma ganama galgala qawwee fi maaliif nama dhumatee kanarraa eeriyaan biraallee yoo jiraatan soqaniiti uummataa dhiyeessu waa hedduutu jira wanti Oromoo ammatti barbaachisu qabsoo kanaaf waan sanniin dhiyeessu haga danda'ametti waan dhiyeessan kanneen diversity waan qabu yaada adda addaa galiin tokkuma ta'ee jechuun waan adda addaa godhaniiti uummanni akka dhaga'u godhu kun ammoo jabaatanii immooshinii kanarra lufanii argite waa isaanii dhagamu kanarra lufaniiti akka sabaatitti gara bilisummaa sanitti hojjechuun guddisee barbaachisa. Yeroo gara dhumaatti deemaa jirra yeroo amma qabsoon ulfaataa akkas deemaa jirutti rakkoo akkamiitu akka waliigalaatti saba keenya mudachuu danda'a biyya keessatti keessuma. Rakkoo bifa sadiitti nu mudatu. Adda dhuma rakkoon jabaataa deema. Tokko completely akkuma durii addan kutuun malan waraanaan. Akkuma Hararri jiru Hararri akka ta'u Arsii jiru Arsii akka ta'u Wallagga jiru akka addan kutaniiti completely akka namni walitti dhufuu hin dandeenye godhuu hin danda'an.
Amma ulee gargaritti makiinaan hin jiru, telefoonni hin jiru, maaliin hin jiru. Kun ammoo si ukkaamsu jechuudha. Yeroo si ukkaamsa isaan illee rakkuma guddaa irra ga'a tokko san godhan jechuudha. Waan disraaptiifi godhan. Ka lammaffaa wanti isaan nu godhan ka amma namni baay'ee of eeggachuu qabu. Uummanni badhaa kana akka wanti shaayii godhu bishaan guddaa keessa shaaqixalii buusu. Amma isaan shaaqixalii san nu keessa buusan bishaan guddaa kana keessa shaaqixalii yoo buusan bifa jijjiira. So waan nu goonu kana modify kan summii itti naquu malee. Waan nun jenne ebalu kana jedhe daawit kana jedhe jawaar kana jedhe maali kana jedhe jedhaniit miidiyaa ofii irratti akka biraatitti laagaa kan kee jidduun muraati waan adda addaa godhaniiti waan biraatiin makaniiti akka biraatti si dhiyeessu. Yeroo waan kana dhiyeessani tiraafikii si uumu san tooppikii godhattee ganama galgala isa alanshuu. Yeroo san alanshuu deebititti hojii kan kee dagachuu. Yeroo hojii kan kee dagatte ammoo tokkummaa qara hojii fidatte kana laamsha'u waan akkas akkasii godhanii jechuun modification jira. Kabira ammoo waan amma fabrication jedhantu jira. Fabricationiin kun yoo dubbii itti jabaate jarri kun wanti godhu nama Oromoo ka waan xixiqqoon bitamuu danda'u fuudhaniiti political party biraa dhaabuu ta'e prime ministerii godhuu ta'e waan sila completely akka tolee jecha tolee biraa nu tolchuun malan warra westii kana waliin waan adda addaa godhaniiti tolee biraa wanda nu godhuu hin danda'an. Kanallee ofirratti eeguu qaba. Garuu abdii an qabu uummanni Oromoo waan kanneen maraa amma isteejii fudhachuu danda'u irra darbeera. Maaliif balbala isaatiif daa'imman dhumataatti hawwatii dhumataatti uummata kana ofirraa buqqisuu malee soolishiiniin biraa hiikkaan biraa akka hin jirre namni irra ga'eera. Kanaaf waan fedhan wanti isaan irraa dhufu wanti gaariin illee waa hamaa jallaa miti. Wanti gaarii isaan irraa dhufu illee namni waan fudhatu waan natti fakkaanneef uummanni hubannoo qaba. Garuu ofirra eeguun guddisee barbaachisa. Egaa akkuma annaa biraa kakaafne yoo waliigalatti deebinee ilaallu rakkooleen akkasii jira adeemsa akkasii jira waan namni ofafoo itti yaadee gochuu qabu waan kana prevent gochuu ittisuudhaaf waan sadii afur meejar ta'an alaa ta'u keessaa ta'u biyyoolaa ta'u manattaa ta'u waan namni riisoorsii of harkaa qabu walitti karaa adda addaatiin kana woo godhe rakkoolee amma jirru kana hin xiqqeessa jettu. Summarize godhiitiin xumura. Amma wanti deemaa kun tokko mootummaa jessu. So stage mootummaan akkaataa mootummaatti jessituuf mootummaan akkaataatti jiru baay'ee murteessa. Biyya akkamii qabaannaa fi mootummaa akkamii qabaannaa akkamii jiraannaa. So isaa kana midhaansee namni mari'achuu qaba akkuma jirutti. Kun haga mootummaa jessinee transition ta'eeti achiin booda ammoo maal goonaa waan mana kanneen illee namni irra yaaduu qaba. So amma mootummaa tun jessine mootummaa jessu mootummaan booda waan jedhu kanneen hulee maratti namni mari'achuu qaba. Fakkeenyaaf jedhanii sanaariyoo adda addaa uumee namni hulee marattu akka mari'atu godhu. Mootummaan kun yoo jige akkamii jiga yoo jige maal goona biyya akkamii qabaachuuf deemna eentu nu hooggana eentu nu bulcha akkamii wal bulchina Oromoo akkamii wal bulcha jedhee haasa'uun yaada kanneen wal keessa oofuun guddisee barbaachisa. Kalammaffaa uummanni Oromoo rakkoo hedduu qaba. Rakkoo garbummaa itti fidde hedduu qaba. Rakkoo kanneen keessaa kamiin dura fudhadhee priority waan jedhantu jira. Ammatti nu maraa rakkoon guddaa harkaan nu qabu maali jedhee itti yaaduu qaba. Rakkoon guddaa ammaa kan harkaan nu qabu wayyaane jara kana ofirraa buusu. Waan maraa caalaa rakkoon kenna jara kana harkaa buusu. Kanaaf priority ofii dogoggoruu hin qabu namni. Jalatti ka waliin bu'ee jira, ka waliin jaalanne jira, ka adda addaati jira. Kanaaf ammatti fookasiin jara kana achi harkiiloo yoo hin buufne rakkoon kenna furamu. Kanaaf priority waan jedhu maal inni ammatti rakkoon guddaa an furachuu qabu jedheeti namni irra mari'achuu qabu. Kabiraa namni bakkuma jirutti waan hin hojjedha jedhe kanaaf nama beekurraa hulee jirurraa leenjii fudhachuu. Ka haasayaa haa ta'u, ka waraanaa haa ta'u, ka waa dhossuu haa ta'u, ka waan adda addaa ka intelijeensii haa ta'u leenjii isa barbaachisu fudhachuu. Uduma qabsaa'u, uduma lolu leenjii iskilii ol butu jechuudha. Maaliif mootummaa kana kan ittiin mo'uu dandeettu, ofiillee mootummaa taatee kan itti bulchuu dandeettu bakka jirutti tajaajila adda addaatiif leenjii adda addaa walii kennuu yoo ta'e. Kun security kan kee ta'e maaliif bilaasha du'uu hin qabdu bakka itti wareegamuu qabdu yoo wareegamte gaarii garuu bakka wareegamuu sirra hin jirretti akka maletti wareegamuun barbaachisaa miti. Kanaaf yoo wareegama kana benefitii hin jiraan faayidaa isaa maksimaayizii godhu. Namni Oromoo tokko ka du'u diina 40-50 barbadeessee akka du'uu danda'utti.
argite haala akkasiitti itti yaadu waan xiqqaa waan guddaa godhu irratti fookasii godhu yeroo isaan si ajjeesan silaa maa gooteen jettu yeroo ofii baatee wanna jettu kaalkuleetii godhu waa ofii gootu faayidaa irraa Oromoo fiduu dandeettu irratti ilaalu haga danda'ametti ammoo namni martuu ni yaatun bilisan baana gaafiin hin jiru garuu bilisummaan kun akka ariifatu bilisummaa akka nu martuu barbaannu akka ta'u namni martuu yaada fedhe haa ta'u wal caqasee rakkoo jiru tan waliin mari'ate furmaata walirraa dhaga'ee akkasitti walitti dabalamaa waliin mari'ataa akka deemu irratti yoo hojjetan waan milkaa'uuf na jedhee. Obboleeyyii galatoo hedduu galatoomi sa'a kee fudhattee yaada bal'aa kana nu ibsuu keetiif ulfaadha. Fayyaa